Leonardo DiCaprio taatummaa fi piroodiisummaan barsiisaa fi bashannansiisuun addunyaa fi gammachuu dabaluun akkasumas waa'ee kunuunsa naannootii fi xiyyeeffannaa kennuun dhaabbilee tola ooltummaa damee kanarratti hirmaatanis maallaqaan deeggaruun ni beekama. Deeggarsa akkasii taasisuun addunyaan gara fuulduraatti akka tarkaanfattuu fi lubbuun akka baraaramu taasisaa kan jiru taataan jaallatamaa kun jireenya dhuunfaa isaattis gochaanii fi qabatamaan raawwachuun nama jireenyaa fi mooraan mana isaa keessattis annisa dura madaniin fayyadamuunis mirkaneessira. Dhiphummaan DiCaprio naannoof qabu kan kana caaludha. Bara faranjoota 2022tti pirezidaantii Biraazil duraanii Jair Bolsonaro waliin afaan keessa wal bahanii turan. Taateen kunis akkanadha. Kunuunsa naannootii fi kan falmuu DiCaprioon uummanni Biraazil nageenyummaa fi kunuunsa bosona Amaazoniif jechaa fi biyyattii kanatti filannoon sadarkaa biyyaalessaatti akka gaggeeffamu yaada dhiyeessa. Bolsonaro garuu yaada kana hin fudhanne. DiCaprioon Biraazil lubbu qabeeyyiin addunyaa kana akka itti fufuu fi bu'uura kan ta'e bosona Amaazon biyyattiin argamudha. Lafa fayyaa ta'e fayyummaa keenyaaf bu'uura akka ta'uu fi dargaggoonni Biraazil filannoo itti aanutti sagalee isaanii dhageessisuu qabu haasaan isaa jedhu seera kunuunsa naannoo kan cabsan Bolsonaro aarseera. Inumaayyuu Bolsonaroon bosona Amaazon ilaalchisuun yaada murtee dhiyeessaniin filannoon kun humnootiin alaa kan keessatti hirmaatan yookiin murtii biyya keessaa jechuun akeekkachiisaniiru. Wanta ajaa'ibaa garuu lubbu qabeeyyii baay'ee addunyaa kana kan hammatee fi somba lafaa kanaa jedhamee kan waamamu kunuunsa bosona Amaazonii fi DiCaprioon bara faranjoota 2019tti $5 miliyoona kan arjoome yoo ta'u, faallaa isaatiin immoo Bolsonaroon bosonni akka manca'u eeyyama kennaniiru. Kana qofa seetanii baruma maallaqa kana arjoome 2019tti Bolsonaroon bosonni akka gubatuu fi DiCaprioon maallaqa kenneera jechuun himatanii ture. Himannaa isaanii kanaaf garuu ragaa qabatamaa dhiyeessuu hin dandeenye.